amma reeffisi eessa akka jiruu fi guyyaa kam akka duutee fi kana waan irraa beektan tokko tokkotti waan irra geeytan takka takkaan nu hima. Okay, galatoo. Dura dursoo namni hunduuyyuu as ta'aa jira. Namni arraba isaa kanaaf dhugaa dubbata. Sani achiin kophaadhu. I don't care abbaan fedhellee waan fedhe jedhuu danda'a. Dura dursoo micayyoon tun duute maafi hin duuneyyuu addaan baafadhaadha. Akkuma san micayyoon paaspoortii isiitti kennamee jennaan iniin akka duute jette addaan bahee jira. Haaleen jirti reeffisii hospitaala keessa jira. Isa booda immoo iddoo biraa deemaa jedhanii iddoo biraa erga deemameen booda nuratti irratti hin dawwalina. Abuu rabbiin bisodaadhu hin argitii badhish sabboona kan keetiin seeni jalaanii sabboonaa akkam raataa namarratti hin dawwalina jira biraa deemaa jedhanii waajjira poolisii ka biraa erga saniin booda nama kanneen naguu didanii Nuraddiinitu keessa seenee micayyoon duutee mana madaamititti kan duute lubbuun isii darbuunis akkuma jirutti erga mana madaamii duutee gara hospitaala geeffamteen booda amma isa xumuraati gaa Nuraddiin ol seenee erga Nuraddiin ol seenee maalidha isin maalidha isinumaanuyyuu maalidha dhagaafini nummoo warra ollaati achitti nama biyyaati erga saniin booda abbaa manaa qabdii dhagaafini abbaa manaan beeynu Nuraddiin hin jedhanii nu waliin duunni Nuraddiin hin jedhanam siigalee nama tokko malee waliin seensan nama Nuraddiin hin jedhanii erga Nuraddiin hin jedhaniin booda abbaa manaan beekuu jedheen Nuraddiin abbaa manaan beeynu ani turee jira waggaa 7 abbaa manaa irraan beekuu jennaan Nuraddiin maatiitti bilbiliitii addaan baafadhu jedhaniini okee jedhee ergeenni akkanaas deebi'een booda namni biraa abbaa mana la ammallee dhugaa jirtu dubbadha abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaa manaa jedhee namni biyya galchuudhaaf yaalii godhu ni jira namni porosos godhee jira sa'aatii namichi suni dhufe sii bilbiladhanii ni dhufe deebee yoo nu as dhufnu hin bilbilame yoo bilbilame jennaan inni namni porosos godhame inni jira sun egaa abbaan isaa sooti itti dhufama mucaan kun immoo nutti hin dhufne wanni amma mootu yoo ebalu kiyya ebalu kana jedhee garas qabun jiru Nuraddiin azra itti haa guutu mucaan immoo nutti kalaa'uu didee ka porosos godhee akka abbaa manaatitti isa natti fakkaate hanga silaa haga galgalaatitti ganaadha gama keenya wanni jiru kanuma Nuraddiin waan itti dabalu qabaannan itti haa dabalu malee akka duute du'a gaafachuu ka barbaadaniif duutee jirti. Paaspoortii si abdii kana bira jira waan abdiin jedhullee bira teennee gaafannee kakalee galgalallee meessan akkamis hin jetti akkamis bira dhufte eessan si bira dhufte ka jedhu immoo gaafannee jirra erga gaafannee ani isattu natti fide jedhe mucaa makalee galgalaa san jechu seenaa biyya biraatti irrallee ka fide isa ispoonsarallee ka godheef isa erga saniin booda immoo paaspoortiin isii immoo abdii bira jira. Kunuuna bira jira abdii bira jira paaspoortii qabatamee deemame paaspoortii sanii duun isii addaan bahe namni immoo porosos godhaa jiru mucama sanii jechuudha. Waan biraa galatoon Allah akka ajaa'ibaatitti mucaan du'uu yoomi guyyaa kami jechuu dhageessan kun Nuraddiinitti manu seensanii sa'aatii wajjin Nuraddiin kotune السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dhiifama kaayoo isin rifachiifnellee nullee argitanii nutti bilbilamaa ture bilbiluma san qulqulleeffannee beellama waliin qabannee irratti isinitti dhufuuf yaaduma qabnaa isinirraa hin banne asumaan dhiyoo nutti rifattan afootu lillaa isiniin jechuu barbaadnaa jechuudha. Ayyee yaada kiyyatti hojii eegalu egaa ka namni nu erge isinii ergaa keessan fudhannee ganama walii bilbilleeti kaakaane konkolaataa lamaan deemne nama sadiin adda addaan deemnan aleenitti wal geenne aleen yoo wal geennu maal goona waajjira poolisii deemna akka jedhu irratti galgala kallattiin kaayamee jira kallattiin kaayamee tuulama keessa jimmaan keessa Harargee keessa kaayamee jira akkaataa kaayame saniin namni nu dhufuu qaba maarree isaan illee nama nuun goone maal gochuu qabna liifii seenuu qabna ayyee Nuraddiin liifii nu seen aya insene akkaataa kanama argitan sanii inni dubbanne marree tuulamni dhufanii nullee ka barbaannu tuulamaa fi kaliifootti sheer nu godha siifani sheer nu godha ganni sheer nu godha jechaa turre egaa rabbi isa ulfeessu tuulamni nu dhufanii jennaan baay'ee galgalallee barbaannee dhabne
ammallee barbaannee dhabne yaa Oromoo isinuu Oromoodha kana yoo akkana ka ta'u taate yoo wal jala kalaalu taate waan biraati isinuu qaamaanaaf amtattii kanaati deemaa qulqulleessaa yaada jedhu isaan kaasanii jennaan hayyee jennee mucayyoon wayii caaltu naa beektee anin dhufanaan jirte maarreen alleen jirraa koottu jedheeni bakka jirullee himee ture caaltu miti amiin hin yaadadhan bilbila keenyaa ergi jennaan bilbila kiyyaallee itti himee achitti dhufuu dandeetta waan hin jiru hunda alleen qulqulleeffannaa jedheeni isin hin dhufne akka carraa ta'e maaliif akka haften beeku tabirallee raasalkee marraan waltee turte hanga madaamii ofii na dubbisiisuu geettee madaamillee na dubbisiifnan anis akkas jedheeni dhugaa jiru itti hime waa'ee mucattillee itti hime mucayyoo bira mucayyoo duutee akka taate itti hime reeffa san barbaachaa yaada jedhu kaafnee jechuudha. Naanna'ee deemaa nuuniin jedhe tuulamni kaanee deemu yoo deemnu nama hundaan wal nu galchanii maal goona ka jedhullee amma dhaabannee waliin mari'achuutti geenye nama of keessaafillee namni sadi haa deemu jedhanii balbaluma waajjira poolisii dhaabbannee jechuu giri jennee jedhanii nama sadi taanee dhaqne jennaan ammallee tahaal jedhanii na waaman keessaa jechuu waajjira poolisitti paaspoortiin na bira jira waan ta'eef poolisitti paaspoortii isa waan kenneef hanga xumuratti na fuudhanii deemanii iddoo sadi na geessanii na qoratanii akkamitti dhufuu dandeettanii maal mucayyootii yaada jedhu hunda kaasanii jechuudha. Nutis firooma rileeshinii qabdan billee rileeshinii qabnu ani ollaa mucayyootii manni kennaa fi manni isaanii bitamaa fi mirgaa kana fageenya addaan hin qabu yaada jedhu kaasee anis akka gurbaan sanii fi intalti sana hariiroo ni qabani amma baatii afur dura fa'aa wal agarre maal akkas jaa qaamaan wal harkuu isaanii waan beektu qabda. Jechuun jalqabumarraa yoo namni fidee iyyuu isa akkamitti ol nagarre. Dhugaa jalqaba isa sitti fide sa'aatii waan argamsiisa ta'e laala afacha namni abdiin haa dubbatu ittuma dhiisi. namni fidee jalqabaatti wal argine jechuun haawul lolani haawul fadan laal jarri wal bira jiru jarri mana keessa jiru kun yoo fadan boksiin haawulitti ol kaani nuti nunnaku yoo fada walaa taani nuti nunnaku afaanuma isaaniitti yeroo kanneen fi zaa qoranuu maan taane waan isaan nutti haasawan dhaggeeffannu nuti ammas jiru kun yoo nii fi loqonni keessan kan tokko ta'u taate loqonni kiyya kun isaaniif keessa yoo wayyaa ta'e itti dabraatti haasawa haawul sabboonaanis nuuraddiinis wal mari'atanii waan waliin jaan haarutti as deebi'anii hin tuqinaa carraa isaanii hawaan fadan abdi carraa fudhadhu za'aa feete fudhadhu gurbaa kana intalatan isaatu si bira fidee yeroo duraatiif maaltu kanima intalatan yeroo duraatiif namni walitti si fideen walitti si fideen eenyu namni mana kiyya fide isaa namni fide isaanii si hin beeku inni haadha manaa kootiin wal beekanii yaani kana dura ijoollee biraa qaba ijoollee biraa bira fidatee kan jaasaa biraa ta'anii sanirraa fide ani san beekuu doorreeti jalqaballee sababa isii beekanii fi isiin ol beekaniif fudhachattii kana achirraan isa argee baradhee gaafa argeetiin baradhee irraa mucaan kun guyyaa lama isa argan isaanii reeshinii guddaa muciyoon tun okay gaaffii nama hundaatu kunis muciyoon tun gaafa mana keetti ijaazaa buutu qalbiin si fayyuma qabdii miti nagaa jirti lakki galatoome amma isinii deebitee jirtu waan hedduu gaafachaa turtan as keessa dhageeffadha warri waa hedduu gaafachaa turtan okay muciyoon tuni gaafa sagalee jaartii teetiif qabdu ishiin ajjeesuu deemaa kana gaafettee qabduuf sanii amma asi dhimma waraqaa barreeffamee isa wajji wal qabatee dhimmi waraqaa barreeffamee isa waraqaan isa yoo barreeffamu jiru imimmaanii irra bubbee jira ana malee nam tokko agarree waan san waraqaan poosti ta'ee jiru san nama booya nama hunda arge tuttu birra gadhiifameera nama hunda arge nama meeqatu sheer godhe gara nama kuma tokko walitti sheer godhe wanta dibichaan argite hin qabdu booyaan baadha imimmaa waraqaa irra bu'e imimmaa waraqaa irra bu'een baadha nama mara arge namni miidiyaa fayyadamu abdii kiyya walii gallaa qoye nama hunda arge warri nan arge namni waraqaan san namni biraa akka barreessetti namni biraa shakkaa ture garuu waraqaa san nama booyaa tureetu barreesse nama booyaa ture kan imimmaa waraqaa san irra bu'an Mijatti lafa jala barreeffattee lafa kaattee kalifa maal taate dubbii maa nama martanii lafa jala barreeffattee lafa kaat booyaa namni tokko jechuun balleessuu barbaade sheexana haa ta'uu fi foofa balleessuu haa barbaaddu mijatti tummiira keessa galtee barreessite anallee akkana fakkaatota akka saakoloojikii aantiin tallutti si galan malee namni booyee namni barreessee fi jiru mana madaamii arabaa keessa barreeffatee lafa kaattee
kaardii biyyaan bilbilte cinaa jira namoonni waa 5 kaardii beektanii jirtan jedhee yaada. Sigalte 5 kaardiin cinaa jira wal biratti sawwarame kan ergan. Sigalte madaamiin haadha manaa kootitti ergite haati manaa kan koo mucaa kana ergite jalqaba isa fide gatii ta'eef isa irraan gara dede nama ambaasii tokkotti ammallee qaama ambaasii keessa dalagu tokko dubbifnetti ergine namni waraqaan kun bira ga'e madaamii wajjin nama afur. Madaamiin haadha manaa kootti ergite haati manaa kan koo gurbaa isii fide kana ergite irraan qaama ambaasii dubbifne kana ergite. Sigalte achirraani gurbaan sun gara makka dabarse hin beeku ambaasii gara biraa dabarse hin beeku garuu nuti biraa kan bahe waraqaan kun nama kanneen lamaan bira deema. Okay, gaafii kana booda namni biraa isin gaafatu ani gaafii takkitti sana qofaa isin bira naaf. Gurbaan san maaliif isin deesse? Gurbaan san maaliif isin deesse? Maaliif isin dhiyaachuu dadhabe? Kalifa mana keenan garu gurbaan hiyyummaadhaaf isii fidate malee waan na wajjin jiraatu. Beekee namni biraa illee ni akkaan hubatu isaan hundarraa isaan si qofa miti abdii kiyya nama biraatirraa si dhokochaa jira. Isa har'aa baantamoo isa kana duraa baanta? Isa har'aa kana du'a mucaa tanaa booda maaliif dhokota gurbaan? Ani hin beeku wallahi. Raajii anaafillee na dhagaa hin xumuraa inni galchaa kan jedhu dhagaanillee yoo dhagahu afaan isaa irra namni tokko. Gaafiin kun kiyya qofa moo kan hawaasa Oromoo qofa?